Hai, akkam jirtu? Nagaa keessan ani nagaa kootii galata waaqayyoo har'a kana booda waan haraas isinitti agarsiisa bakka. Hojjedheen akkamitti akka hojjetanis hojjetachaa isinitti agarsiisa jechuudha. Ajja yookiin muuqii daffisnaa. Muuqii daffisnaa. Beekan saaloonii fidee. Anyways, ajja namni kan daffisu bifa biraati. Ani har'a maali akkamittan daffisa na laala. Nalaalati yaada naa barreessitu jechuudha. Jalqabasa bishaanuma kanan distiitti naqadha jechuudha. Amma kana kan ta'u distiitti naqadha bishaanii jechuudha. Bishaan qorra kana ilaallachaan deema. Amma danfifatta irraan deemtu. Bishaan asitti danfaa jira argaa jirtu. Asitti immoo daakuu asitti ani radhee jechuudha. Daakuu ajja yookiin kan muuqii ta'u jechuudha. As keessa jira. So bishaan qorraa kana distuma sanitti danfisutti amma naa ta'u fudhaa jechuudha. Anaaf amma ta'u fudhadhe jechuudha. Isinitti agarsiisan afaan ta'a. Garuu chaanaala kanaaf warri haaraa taatanii seenatti subscribe godhaa, like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Meeshaan akkanaa bareedduudha daakuudhaayyuu irraan asiradhe jechuudha. Toonaa ta'u. So maankaa lafa godheen immoo isa kana akka kanatti sochoosa jechuudha. Bishaatti na ilaaxinati. Isa kana akkamiin takka rukutu na faana ta'asi. Then akkanatti daakuu bishaan qorraan dura distiin itti hojjetadhutti jechuudha. Inna asaadhaaf immoo walitti deebina waan taasifnu baay'eetu jira. Garuu ammaaf isa kana naa laala dura xumurra yaada keenya. Kanatti erga kunneen korfoosaa isa kurfate namna adda baasnee adda baasuu qabna jechuudha. Kaameraan akka dheeranne walitti deebina. Inna maanni seetanii liixii kana akka kanattan rukuta jechuudha. Manum kurfootoon budhawaatiin bishaan qorraa duqeetii sanaa jechuudha ajjaatti naqattu. Sana booda asii beela bishaan akka olaaru haarasaa hubadha. Bishaan daffee jira jechuudha. Then walitti qabadhu fidannedha. Chigirra asuu jira. Omaan jedhu ogeetti ta'uu koonoo. Kushiinaa malee asii seedaan qaba. Kaameera daandirra jiraafin. Eshi achi maal goona seetanii kana asuma godhanna. Achi booda isa kana asirra godhanneeti bishaan danfaa kana achi nadha jechuudha. Haala kanaan as naqanneet hin rukunna jechuudha sirrii. Dhugaa waaqa akkatti inni mi'aawu yaala laala. Bilchaatas dhabdhabni isaas isa karaa yeroo hundumaa beeknurra adda jechuudha. Fakkeenya amma duratti kan daffifnu akkam seetanii bishaan distiitti dura hin daffa miti liixii qorraadhatti nadha. Ila isinumtuyyuu waan ho'atti qorraa naquun maa'ii kan samaanni waan qorraatti immoo ho'aa naquu hiikaasaa bara. Maaliif anamma waan qorraattiin waan na daffi naqee jechuudha. Nanoo isee malee qorrisiif. Muuqiin naa duratti immoo daffisnu bishaan ho'etti waan qorraa nanne waan ta'eef gara qorruutti deema sumaayuu jechuudha. Amma lammata daffutti. So haala kanaan dafee walitti sun tuura. Otoo ilaaltanii walitti furdatee jira jechuudha. Bishaan na barbaachisaa kan biraa danfiseen qasi'ee laqaqe godhadhaa jechuudha. Haala kanaan fayyadama.
haala kanaan mi'aan dhabdhamni isaas haddaa ogummaan egaa gargari akkuma warri dhadhaa baaksanii irdii sitti naqaa turan shunkurtii adii shunkurtii diimaa sitti naqachaa turtan miidiyaarra. Egaa kun immoo xariiqa kooti jechuudha. Baay'ee mirtiidha. Dhugaa danfisaa ilaala akkasitti wanna kurfatu qabu wanta tokko hin qabu amma bilcheessuu qofaan nu hafee jechuudha. Muuqii danfisaa haasa'uu dhufnee ni beektu. Inda'u namni isin jaalata maal godha seetan dhugaa dubbachuu fi meeshaa kana ani fideen dhufte. Inda'u waan akkanaa xixinnoo akkanaatuma waan bitee yaaduu qaba. Ati keekii waan argite waan alaa kana hojjatta biyyattis jedhanii wanti naan finne jiru. Isa kana wantani zayititti naquun tokko wanta baay'ee kira qabbata xinnoo waan baay'ee namni naaf fide. Galatoomi jedhan nama kana dhugaa dubbachuuf. Amman meeshaa hundumaa bitadhe waan mana keessa na barbaachisu amma maankatti illee yeroo na laalu kana yaadan. Kana yaadanne kanallee nama tachiin afide amma isaatti ilaalaa nama kennaa xinnoo irraa ka'ee namni namaa kennu jechuun hiikaa qaba. Dhugaa dubbachuuf hiikaa qaba jechuudha. Namni kana naa fide bilbilas naa fide kanas naa fide waan hin keekidhaan hojjedhu naa fide shittoo naa fide dhugaa dubbachuuf bijaamaa naa fide namni kana naa fide. Hin agarsiifne viidiyoo gaafa sana natti fakkaata. Daa'ima kootii uffata fide namni kana naa fide jechuudha. So thank you jechuun hin barbaada. Asumaanii namni waan ta'e yaadu yehoona waa'ee nama sanaa yaadeeti malee akkasumaan kennaa bitee dhufu namni tokko kennaa namaa bitee dhufu. Thank you jechuun hin barbaada. Galatoomii jedhaani gadi fuunanii yaadadhe. Kana fakkaataan isiniin jedha. Ijoolleen baay'een illee alaa baay'een galan jiru. Na biras kan dhufan jiru garuu obboleetti koshii kanaan galatoomi jedha. Eebbifami. Intu sinirratanii jedhaan akka waan baay'ee naaf deebiteetti. Isa kana dubbachaa jira ajja haala kanaan fayyadamaa jechuun barbaade. Garuu asumaan maal haasa'uun barbaade seetanii ofittan siksaa qaame. Ofitti siksaan hojjechaan isinitti haasa'a. Kana booda isa kanatti aansee marqaa xaafii akkamitti hojjedhu na isinitti agarsiisa. Kan duqeetii guyyaa guyyaadhaan waa tokko tokko isiniifan hojjedha. Innaa maal haasa'uun barbaade yaa'u miidiyaarra waan deddeemu tokko dabalatee yeroo baay'ee maal waan ammanaa jechuu danda'a namoonni tokko tokko. For example isa dhugaa ija isheen dubbadha gaanirraa qabuu hin danda'uun beektu sin. Amma meesinittani baadiyyaadhumarraa yookaan namoonni tokko tokko yeroo viidiyoo kana ilaalan warri beekan. Kana nan beekaa mi jedhee kan bira darbuun jira. Garuu nama barbaachisummaa guute jechuudha. Maal fiisni kaasaa? For example namoonni baay'een keenya yeroo hala deemnu baadiyyaarraa kaanee deemna. Baadiyyaarraa kaanee deemna. Isuma dhugaa dubbachuuf immoo haadholiin keenya hajjaan qopheeffatan baadiyyaatti. Isuma dhugaa dubbanna ga'an isuma dhugaan dubbanna. Bargeet magaalaa gurguddaa argii maatiin qopheeffate argee ogummaa sana ni beeka ta'uu danda'a. So in deema namni kun deemera jechuudha. Warra bira ture waa'ee hajjaa hin beeku. Waa'ee hajjaa qopheessus hojjechuus hin beeku. Hunduu hin sobnu jechuudha. Ish maal barbaada ogummaa achi dhaqanii immoo hajjaa danfisuun hin jiru. Hajjaa danfisuun akka biyya keenyaa hin jiru. So yeroo galeessaa fidaree ogummaa achuma taa'ee ni barata jechuudha namoonni tokko tokko. Nan beeka isa kana. Kanaaf sheer walii gochuun dagatiina. Inni beeku garuu bira darbuu danda'a jechuudha. Innumti beekuyyuu akkaataan inni itti qopheeffatu immoo gargari ogummaansaa jechuudha. Isa kanas maaluma warra baadiyyaa kana tuffatte immoo jechuu dandeessu. Anoo achumaan bahe. Ani isa dhugaa dubbachuu fi hajjaa isuma dhugaan isitti magaa. Yeroon bahu hajjaa beeka. Garbuutti dabalanii hajjaa uumamuu isaatiin hajjaa baaqeelaa kanatti dabalanii daasisuun beeka malee. Amma kana waan hundumatti dabalanii daasisuun beeku. Danfisuu beeka. Otoon biyyaan bahe. Maaliif? Xinnoo obboleetti koo bira magaalaan taa'ela. Xinnoo magaalaa keessa. Ni danfisti ishii. Hajjaan immoo qe'uma keenya jiraama. Faazariidhuma tokkotee galcha. Hajjaa isa uumama isaa jechuudha. So isarraan bari'an amma tokko. Garuu
in somnooti haadholiin keenya uumaa ammarraallee ajjaan fayyadama warri baadiyyaa ajjaa danfifachuun hin beekan innaan jedhu hin dhaqan bituus hin dhaqan hojii isaas hin dhaqan hin qabanis. Kanaaf maatiin nuti isaan biraa baane immoo dhugumatti hin beeknu yeroo dhufnes. Amma namni biddeena naannessuu hin beekne miidiyaarraa beekeen naannessu dhugaa waaqayyo kan jedhu beeku. Itoophiyaa keessatti biddeen naannessuu wallaaluun isa dhumaati. Tarii yeroo sana maatiin utoo hin barsiisin fiqqeen guddisanii tasammuu baa'uu dandeessi namni sun. Ergasii immoo naannessuu hin beektu dhugaadha. Ittis hin murteeffamu. Garuu haati ogeettiin immoo amma ilaalchisuu illee dandeessu hojjechiisuu yoo dhiifte jechuudha. Baay'een keenya isa kana dubbachuu barbaadeeni. Egaa chaanala keenyaaf immoo haaraa warri taatan waluma seenaa jirtu dhaggeeffadhaa. Sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri yaada gaarii naaf qabdan eebbifama. Akkan darbeellee nama gorsu warri na jajjabeessaa naa barreessaa jirtan galatooma. Warran ta'ee jechuudha. Namoonni tokko osoo dhaggeeffattanii hin fixiini yaada barreessuudhaan deemina. Tariis akkasii isinitti fakkaate ani qalloodha. Ginumaayyuu namuma furdoo keessatti irree ga'u dhiisuti qalloodhuma keessattuu sadarkaan qaba. Baay'ee qalloodha dhugaa dubbachuuf. Akka kaameeraa irratti ilaaltaniyyuu miti. Garuu namni ijoollee yeroo dhufan immoo kaameeraarra yeroo akkas ilaalan bifti kees gaariidha. Furdoos fakkaata yookiin immoo addanaan jedhu namoonni tokko. Ani filtariin fayyadamu kana bara. Xiqqoo yeroo tokko bilbila kanaan yeroo fayyadamu filtarii lammaffaa sadarkaa ishii kaameeraa orjinaalattaan nan fayyadama. Malee fayyadamu ani filtarii isa carraa nama godhee nama furdisee nama culuqsee maadaatii nama dhoksu gonkumaa fayyadamee sin beeku ni argitu sinis jechuudha. So muuqin nama furdisaa akkas godhaa of qal'isaa qal'achuu barbaaddanii qal'adheen jiraaniin jedhee malee furdadhe. Komantiin keessa muluun akkas. Furdoon jedhamtu mi'aatii qal'oodha mi'aatii kannaan jettanii. Warri immoo dhaggeeffatanii bittan eeyyee dhugaadhaa muuqin baqa. Garaa namatti guddisattanii hubattanii jirtu. Dhuguu hin dhiisinaa garuu. Fageessaa walirraa saatiisaa malee dhuguu hin dhiisinaa. Jechuun ammas yoo dhuddan akkasii sin godha malee dirqama ammoo muuqin yeroo arma hoosiiftanitti dirqama jechuudha. Dirqama dhuguu qabdu muuqii ganamaa fi galgalan immoo dirqama. Amma ji'a 3 oleettuyyuu dirqama. Sanaa oliis immoo haalli isin guutee ajjaa qabaattanii jennaan dirqama amma hoosiiftaniyyuu daa'imaaf gaariidha ajjaan dirqama jechuudha. Maaliif isuma isin nyaatan dabarsitanii daa'imaaf gootu waan ta'eef kana fakkaata. Walitti deemna viidiyoo biraatiin baay. Yaada barreessaa garuu yaada barreessuu hin dhiisina. Yaada sirriitti barreessaa. Garuu waan inni fakkaatu isinitti agarsiisa. Galbexxi waree. Taa'ee kana fuufini. Kana fakkaata. Ganaa bilcheessaa jirra. Ganaan takkattakaa jira. Viidiyoon isinitti dheerate isiniin jedha. Bye bye ciao. Nan irraanfadhe isinitti agarsiisu.
Ganaan guddisa ishii. Silan argan immoo sinitti agarsiise. Ganaan guddisaa kan ameenis hin jiraa. Isa surma ginuma sinitti hin agarsiifne. Anyways, bye bye. Bye 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 bye. Ciao.